Yoo yaa harka fuunee hordoftoonni gurreetuu jalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa koodha galata rabbii baga nagaa taatanii jecha warroonni mana kanaaf haaraa taatan laayikii tuqaa sabskiraayib tuqaa koomentii barreessaa. Yoo dandeessan sheerii godhaa hiriyoota keessaniif jechuudha maatii kiyya ta'a piliis laayikii immoo godhaa. Har'a gurreen maal qabattee dhufte jechuun keessaniin oolu har'a ruuttiyee yanee wuddi yanee qoonjoo yanee maar walalaa qabattee dhufe jechuudha. Dhugaa rabbii waan qoosuuf garuu dubbii koo qoosaatti hin fudhatina. Ruuttiyee yanee wuddi yanee qoonjoon በጣም ነው የምወድሽ በጣም ነው የማከብርሽ የኔ እናት ግን ትንሽ ስህተት ሰርተሻል። ትክክል አይደለም ይሄ ትክክል አይደለም። እና jechuudha dogoggora guddaa dhuumtee jirta ruuttiyee bareedduu koo የኔ እናት ugaa dubbachuuf garuu ruutaan dasnaan jetti maal akka ta'e hin beeku dasna jetti jechuudha ijoollota YouTube irratti hojjetan keessaa baay'ee dasnaan jetti jechuudha maal akka ta'e hin beeku bichaa dasnaan jetti aaktiin ishee hunduu dasnaan jedha dhugaa ግን torbee kana keessa dogoggora hojjette qabdi innis maayinni akka kanatti garaa ishee qullaa kaatee footoo poostii gootee jirti jechuudha lana garuu isheettis hin faradamu miknaatum sababni isaa maaliif yoo jettanii koomentii yeroo baay'ee mucayyoo kanaaf kennamu ati ulfa miti carqii of keessa keesseetu aja'ana uummanni jechuudha uummanni rukutaman ugaa waaqayyo namni koomentii barreessu achi jalatti baay'eensaa ishee arrabsa jechuudha carqi wattafaash ምናምን በቃ ጅር miti waan akkasiidha jechuudha እና mucayyoon kun ulfaa garuummoo namni amanee hin fudhanne jechuudha sanarraan kan ka'ee isheeni ani ulfadha ulfa ta'uun koo ugaadha kan jettu ragaa gooteetudha kan isheen qullaa ishee kaatee gadhiiste jechuudha garuummoo isheef dhugaa jirtu yoo baheeyyuu geen rakkoo guddaa kan fidummoo nuti Itoophiyaawwiidha suura akkasii kan gadhiisu zeegota biraadha Itoophiyaarraa adda kan ta'e Itoophiyaan aadaa fi safuu mataa ishee qabdi jechuudha nuti uummata warra adii wajjiniin tokko miti jechuudha ክርስቲያን akkasiin gadhiisuuf baay'ee orkaadha dhugaa rabbi kan beekutti jechuudha እንደውም dur maatiin keenya yeroo dubbatanii dubartiin tokko gaafa ulfooftu bakka wayyaa bal'aa uffatti shifenfen go'atti jedhama inni bara kanaa garuu qullaa bahanii akka kanatti gadhiisuutu dhufee jira isheetti sin faradamu mucayyoo kanatti ani faradu dhugaa rabbi maaliif namoonni baay'een ati ulfa miti minaamin waan jedhaniif aarteetudha kan isheen poostii goote garuummoo akkanuun aadaa keenya cabsummoo akka safuu Itoophiyaa cabsummoo beekti utuma beektuu garuu filannoon ishee kana ta'eetudha haa ta'u wanta gootee takkaa gooteetti waan ta'eef garuu gara fuulduraatti ruuttiyee yanee wud ittiin deebi'iini dhugaa rabbii ani baay'een jaala'anii maal akka ta'e hin beeku baay'ee simmoo na ajansiisti maaliif yeroo tokko dhiira gaaffii jaalalaa gaafatanii ofii gaaffii jaalalaa gaafatanii wal fuudhuu minaaminiin kabbaadiidha inni ulfaata isheedha kan abrishiini si jaalladheera jettee gaaffii jaalalaa iyyeestee fi akka ayyuuni saayidoof iyyeessiti jechuudha dubbichi akka kanadha sinii gale miti gaafa akka kanaa niqatii jira mucaan kun amma abbaa manaa isheerraa adda baatee jirti mana warra ishee galtee jirti waan baay'ee itti dhaga'ama dubartiidha lana garuu uummannis immoo koomentiidhaan inuma reeba jechuudha garuu arrabni koomentii fi abaarsi koomentii jechuudha ugaa waaqa kana utuu nama qabata ta'e mucayyoo kanatu guyyaa adiidha jechuudha maaliif qallaaliin arrabsamtu parsantii muraasadha kanii gaarii gootee jabduudha jabaadhu kan jedhu muraasadha kaan arrabumadha jechuudha so uummanni tuu taragaaga'ee gaariidha ishee arrabsuutu isee gaariidha maaliif namni dogoggora bakka kan hin dogoggorre hin jiru dogoggorteetti kanarratti immoo bakka abbaa manaa ishee walii kitee jirti waan ta'eef waan baay'ee itti dhaga'ama bichaa rabbi nagaan ishee hiiku waan nagaan hiikamu isheedha ani dubartiin gaafa miidhamtu natti hin tolu dhiifama naa godha wandoche dhiifama naa godha gaafa dubartii miidhan natti hin tolu jechuudha እና ugaa rabbi waan miidhama qabdu baay'ee nama ajansiisti
Soor kun dogoggoradha. Footoo akkasii lammaffaa kaastanii poostiin irratti hin go'iinaa. Warri gara fuulduraatti akka ruutaa kanatti ka'eenii poostiin go'a jettanii qophaa'aa jirtan yoo jiraatan amma kaasaatii yaada kana of keessaa balleessaa. Yoo idammoo ani subscribe go'een jira yoo ta'e an subscribe go'een ba'a jechuudha. Miknyaatuun footoo akkasii lammataa arguun barbaadu miidiyaa irratti. Gin jechuudha. Dhugaa rabbii utuu sulxaanni naa kenname. Silxaanni tunaa kenname jechuudha. Footoo fokkisaa akkasii qullaas akkasii kana miidiyaa irraa haxaa'u jechuudha. Innaa dhugaa qoosaa milisuma ugumaa koo jechaan jira uummata fikirii. Innaa dhugaa waaqaa mucaa itti sin fayyadamu haa ta'u garuu immoo rutaa keenya rabbi nagaan si haa hiikuu. Waan naannatti nagaan hiikamuu keedha. Dogoggora isheef immoo dhugaa rabbii namoonni baay'een irratti ka'anii jiru. Kaani gaarii goote ja'a kaan immoo kuni kaalchalii keenya miti aadaa keenya miti ja'a. Innaa bakka filannoon kan isheeti waan ta'eef